Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yuutuubii kee kana sabskiraayib naa godhaa. Namichi sun ammallee na rafaan jiru natti jira. Kanaaf yuutuubii kee kana akkanaa guddiftanii dhugaa rabbiitti abdii guddaa sanarraa qabu. Dhugaa rabbii dubbachuuf namni nama rafeen bulu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni akkaatti guddachuu barbaadu ofii isaatii guddachuu barbaada jechuudha. Sanin jechuu barbaade. Oolanii kiyyaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Odillee naga jira alhamdulillah galata rabbii baay'ee kana ulfaadha baay'ee kana galatuma asirratti maal dubbachuu barbaade namni gaafa waa kaa'u wasu bakka akka aadaa keessatti dubartiin takka maatiin isii gaafa ijoollummaa isiititti waa hedduu isii gorsaa dubartiin akkamitti waa kaachuu baratti akkamitti hin jiraa miti. Dubartiin waa suuqachuu isi waa gudunfachuu gudunfaa jedhama. Waa gudunfachuu namni waa gudunfate boru akkam ta'a. Boru itti milkaa'amoo itti milkaa'uudha. Birrii kana laalaa birriin kun birrii Itoophiyaati. Waa gudunfadhaa isiniin jedhu. Waa gudunfachuun faayidaa guddaa nu qaba. Waa gudunfachuun faayidaa boruu kitiif si fayyada. Yoo har'a waa gudunfattee yoo har'a waa ol kaattee dhugaa dubbachuudhaaf namni har'a waa gudunfate boruuf itti fayyadama. Namni har'a waa kaa'ate immoo boruuf isa fayyaddi. Birrii kana jechuudha. Birriin kun riyaala namni beekne jiru riyaala Suudii jechuudha. Ammallee ani riyaala Suudii kan qabutu jira jechuudha. Riyaala Suudii birrii dhibbaan jechuudha. Birri Suudii riyaala fi akkasuma birri Itoophiyaa birrii 300 qabu jechuudha. Maaliif isiniin jedhe birriin 300 kun akkasumatti kaa'ee kunoo isinitti agarsiisa. Birrii 5 jira birrii Suudii jira lolaala. Dhugaa dubbachuu. Birriin Itoophiyaa keessa jirti wal makaadha isiniin jedhe. Birriin Itoophiyaa keessa jira riyaala jira dhibbeen jira jechuudha birriin Suudii. Maaliif isiniin jedhe beektaa gaafan sananii birrii kana nan kaa'ee ture hin kaa'e. Birrii dhibbaa sanillee hin kaa'e. Namni tokko birrii maaliif galtaanii yeroo birrii biyya galatanii birrii biyyaan hin galatinaa jedha. Birrii biyyaan galachuun faayidaa guddaa see qaba. Mucaa tokko gisee tokko bahareen irraa galtee diinaara ture. Birrii diinaara biyya sanii birrii diinaara tokko kana maatti godha abboon gataa jettee turte. Waan birrii akka waa wallaaltee nagarame akkamitti birrii diinaara gattaa diinaara akkas diinaara qaqqabdi hin gataa maalitti godhamaa fayyadu jetti. Isiin birrii doolaarratti jijjiirtee dhuftee diinaarri immoo uffata isii keessatti haftee beeka uffata isii keessatti. Ammaani kanneen kana beekatuma gizeessan biyyatti sharafuu didee birrii dhibba sanillee sharafuu dideetuma beekatuma dhufe. Maaliif akka kaleetiif akka har'a garaagarummaa inumaa nan seena'ayyuu jechuudha. Inni maanni inni seena'u birrii biyyarra galaan diinaarallee doolaaratti hundi jedhu inni sharafa maqaan isaa mana dhiba. Riyaalan galadha. Birrii galachuu faayidaa guddaa sii qaba dhuguma rabbiiti. Birriin faayidaa guddaa sii qaba. Birriiwwan ol keettu hundi faayidaa sii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf odoo diinaara gisee yeroo fakkeenyaaf bara 2022 bara 2021 odoo riyaala Suudii 10,000 kakkaatu ta'ee 20,000 bakka wanni kaayan ni dabala. Fakkeenyaaf mana seera qabeessa tokko gaafa bitte ni dabala malee hin qannasu. Bakka manni seera qabu suni hin dabala waan sanii ol bittee. Birriin har'a kaayee kun boru akka gisee saniitirraa amma wayyaa qaba. Wanni waggaa bakka maaliif jireenyi wanni qaalaa deemuuf wanni hunduu dabalaa deema. Asirratti birrii qofa odoo hin taane waa hundumaa mana kee keessatti kaayadhu. Mana kee waa hundumaayyuu suuqyaanii akkam jedhamaayyuu jiran afaan keenya akkasuma na fakkaata yoo. Loqoda garagaraatu jira afaan garagaraatu jira waan ta'eef wanna harkaadha. Kanaaf obboleeyyan kiyya birrii kaachuun faayidaa guddaa qaba. Midhaan kaayuun faayidaa guddaa qaba. Horii bitanii kaa'uun faayidaa amma mallaqa nuti akkatti akkasii qabnee gallee bakka garan odoon jenna hojii tokko yoo bante faayidaa guddaa si qaba jechuudha. Gaaf mallaqa kee harkatti qabattee mootu akka miidhaa guddaa sirra ga'u beeke. Miidhaa hamaa sirra ga'a. Miidhaa summaa inni namni si tumee si miidhaa miti obboleettiiti obboleessa kee. Miidhaa sirra ga'u odoo achi luqqiftu jetee tarti. Isa kanallee qaba. Lammaffaa wanni isinii dhaamu haqa namaa birrii namaa
liqaatuun hiriyaatee tun obboleetiitii yommuu itti dhibee hoyyitee namarraa liqeeffateen abadan birrii liqaa ati yoo haga kana dhibba takkitii sana yookiin immoo 50 kudhan immoo namarraa fuute jireenya mataa keetii guutuu si hiiti jechuudha. Jireenya mataa keetii guutuu si hiiti birrii liqaa si hiiti. Maaliif birrii namarraa liqeeffatu mana itti dhiisu hin liqeeffate wallaahi hin liqeeffate. Hin liqeessinis liqeeffataniis ati hin liqeessinis birrii tana birriin tuni badduudha beeki. Birriin tuni hiriyaa wanyaachifti. Abbaa faadhaa wal lolchisiifti. Gaafa itti kennitee kaatee gaafa sii deebisuu didan maatii kee guutuu wasi lolchisiifti. Birriin tuni jechuudha. Birrii tana hiriyaa ta'e jaalattu liqeessin. Atillee liqeessin bisila si liqeessin. Dhugaa rabbii jechuudha. Namni kenna gaafa birrii wayii sii liqeesse yookiin immoo nama sana liqeessite yookiin immoo namni sun deebi jecha badaa fi jecha duudu si kutu siin jechuu danda'a. Himmoo asirratti deebee cinqaa sammuu sitti fida. Cinqaa sammuu sitti fida. Gizee tokko birrii namarraa fuudhee beeka. Gizee oduu yoo isin birrii namarraa fuudhee beeka. Bakka hayyaa lubbuu taatee jechuudha. Waan isin ajaa'ibu birrii liqaa sammuu namaa cinqatti. Birrii liqaa sanarratti namarraa fuudhee birrii sanii angaanillee garuu gizee sanitti yoo dhala akkanuma alhamdulillah rabbil alamin hin dalagada. Birrii sammuu jatti sanii gaafa hin deebisu jedhu intalli suni birrii sanii fuudhanne yeroo sanitti fuudhanne fachaa sanitti hima. Birrii suni fidee balbalatti gabbayii fuudhuu jedhe intala sanii geesse. Eenyuun geesseef arabdichumaan geesseef. Maaliif ree nama san birrii itti fidee maaliif itti fidee jedhan ka isiitti oduun taaniiti birrii kana illee qeetu. Birrii kana hin barbaaddii mucattiin kun hin beekanii beekamaati fidaafi jedheen. Birrii san fuudhee fideef jechuudha. Birrii san balbalatti fuudhee fideefi gaafa sanii birrii san irraa fudhachuudhaan dhiirsisillee bakka hojii jira isillee bakka hojii jirti namni fuudhuun dhabame birrii sun achiin buute. Ana beeka ammallee birrii sun hin hafne kafaleefii jira. San booddee birrii san irratti intalli sun jechuudha waa hedduu baafate. Namni birrii irratti jechuudha wallaahi birrii tana irratti nas beeteeti intala san beekallee ki jaaladha. Birrii tana irratti ruuhii ta'etu baya. Ruuhii matee tana namni baasa. Ruuhii matee tana sababni isaallee maali namni birrii namaa liqeeffate jireenyi isaa guutuun yaaddoodha. Galgalii yaaddoo ganamni yaaddoo guyyaa yaaddoo yoom kafalaatu isa yaallisa. Ijoolleen biyya arabaa ta'ama mana namaa dalagan warri dalagan wallaahi hin kafalaa. Bakka maaliif ree akkasitti dabbadhamanii beeku. Nama biyyaatii gaafa liqeessite immoo bilbila sirraa cufata. Bilooks si godha. Si jalaa bada. Mana jiru siin jedhan. Waa hedduu sitti qaagan. Ilaan waan birrii namaa liqeeffadhee argee fi birrii nama hin liqeeffatanii siin jechuu barbaada. Obboleessa xiyyalle obboleettii xiyyalle waan dalagattu fi keetii dalagattu. Waan dalagattu mana bitaa jettee birrii liqeeffate. Birrii liqaamoo manaan bite. Wallahi birrii liqaa manaan hin bitin. Birrii liqaa makiinaan hin bitin. Amma ka birrii liqaatee fi dhagaa wiirtuu namni fuudhu beektu wiirtuun beektu miti. Hin beekne miti tokkuma jechuudha. Namni wiirtuu fuudhu tokko sammuun isaa ni hadooda. Hin dalagu. Horiin isaa balbalaadhuma. Midhaan isaan barakatu. Horiin inni naggaade waan fedhelee hin bakka wanti wiirtuu fuudhu sun haqa nama akka waan natti fakkaata. Wallaahi lajima qoleen kee jechuudha. Kanaaf birrii namarraa liqeeffatinaa maatii keessan immoo akka birriin wiirtuun fuudhne taasisne. Maaliif bakka sabara keenya tokkotti gizee tokko namni tokko qabee bultii hin qabu bultii gaarii bultii bareedu jiruu bareedu namni sun quufumarraa ni naggaada jedhee birrii wiirtuu fuudha waan isin ajaa'ibu. Wanni inni qabu alatti gadi deebite. Wannumti inni qabu namni birrii liqaa namarraa liqeeffate akkasii jechuudha. Ni yaadda akkam itti mirqaana hojii isaan hojjetu birriin isa qaani waan inni naagaluu dideeban. Waan matu naagaluu dide wallaahi lasiin waan muchaatu naagaluu dide boleenke. Kanaaf isanii jechuu barbaade birrii liqaa fuudhuun balaa ofitti fuudhu birrii wiirtuu fuudhuun balaa ofitti fuudhu. Waa suuqachuun immoo faayidaa keetii jechuudha. Jireenya kee boruu jechuudha. Si fayyadaa isiniin jechuu barbaade birrii kana akka seeneen maatiin kuni guutumaan guututti birrii kana narraa fuudhan hassabanii ofuma bira ka'an hadhammoo fuudhanii akkuma dura hassabatanii fuudhan sana har'ammoo fuudhanii naa deebisan. Maaliif akkas godhan beektu anaaf birriin isaan sun ka'an waa takka waan rakkoo fiduu qabu. Akkammoo faayidaa qabdu jechuudha. Asirratti jechuun waan isiniin hime
mucaan tokko hiriyaa kiyya turte yeroo Saudi turretti wallaahi laziim ani birri asitti 300 fi rayyaala qofa fide 300 rayyaala qofa fide rayyaalii gara akka taateen beeku rayyaala Saudiiti jara na mucaan suni 3,500 kasalte yeroo mootummaan Dr. Abiyin gara aangootti dhufanii ergasii birri jijjiiranii miti 3,500 qarshii Itoophiyaa maal jettee dubbatte beektu maal jettee dubbatte wallaahi jette haati kiyya ishee ka guddise abbaan isiiti malee haadha isiin ari'an ishee akka hootu guddise haati isii sun rakkattuudha garuu na Addis Ababa keessa jira mucaan sun saba biraatti maal jetti isinitti fakkaata waan karaa nama nyaatu isheetu cubbisee jette maal jetti isinitti fakkaata barmaasariin tiyya baay'ee na duukaa gaaqqanii boolillee na duukaa dhufaniif barekkattii mallaqa oduu keessa jiru kennuufi garanne mee erga dhufte beeka baay'ee seenutti mucaan sun mallaqa san hin gubdee beeka homa Itoophiyaatti illee nan fayyadu yeroo achi deebi'uu na qabuu danda'anii eeshi asittuu yoo gaafadhu jenneen wanna takka gaafannee nama tokkollee gaafannee hin taatu nuun jedhanii ergisi birrisa mucattiin sun birrisa hin gubdi jechuudha maaliif mallaqa illee akka tasaa mallaqa guddaa qabdeen deeme 200 takka homaas hin miitu anama 300 fi qarshii 5 bichaa qabee dhufe kunniin immoo tuyyuu rayyaala Saudi jechuudha kana gaafa biyya baatan mallaqa keessan akkaawuntii irra godha kunoo kun birrii 5 jechuudha kunniin kun immoo rayyaala jechuudha kunniin kun rayyaala mallaqa guddallee qabdanii biyyaan baay'ina akkaawuntii keessan garuu immoo qarshii 100 qarshii 50 150 200 qabadha sababni isallee maaliif gaaf boolee seentu ga'uu rakkattee jettee namatti gaafa birrinaa bilbila hoo nama wannaan argati nama rogaan argati ganzaba keetiin bilbilachuu dandeetta asirratti kana jechuudha kanaaf wanni waakaa ol kaayata faayidaa boruu namaa qaba wanni har'a ol kaayatu boruuf fayyadaa isiniin jechuu barbaadurtu kabajamtoota kiyya maaliifi waa soqqachuun nama jiru jechuudha dubartii biratti waa ol kaayachuun nama jiru dubartii waa dhoysuun nama jiru maaliifre boruu na fayyadaa waan beektuuf waan ta'eef akkasii isiniin jechuu barbaadaa ummata kiyya ummata qashtii baay'isin jaaladha baay'isin kabajaa dhugaa rabbii dubbachuuf hedduutu akka baqaa yaani koomantiin keessan baay'ee nama gammachiisa anallee du'aa godha anillee du'aa isin godha nagaa gara maatii keenyatti nagaa nu agalchuu isinillee nagaa nu agalchuu koomantii irratti inshallah laalee isin deebisa like gochuun dagatinaa subscribe gochuu hin dagatinaa koomantii barreessuu hin dagatinaa si jaalanna munaa jechuu hin dagatinaa sababiin isallee beektu akkan isin jaaladhu beekuufdha ani duuta keessan jaaladhu duuta keessan kabaju sababnis nama gaarii ta'u hordoftoonni kiyya guutumaan guututti nama gaariidha bakka iddoo naaf qabu iddoo isaaniif qaba kabaja naaf qabu kabaja isiniif qaba maaliif obboleen kiyya namni har'a wal kabaja ilma kee yookiin nuti ilma argachuuf deemnaa nuti abbaa mana argachuuf deemnaa nuti injiraa miti wanta gaarii hojjanna jennee deemna jechuuf deemna wanna gaarii hojjannu kanarratti ilmaan kennallee gaarii hojjetan gaafa ati akkanumatti teettee gorsa gaarii tokko nama gorsite gaafa akkanumatti teettee ammallee namni tokko yeroo sitti dhufee nama san darboo doon taane kabajaadhaan namni tokko rakkateetu qabaatuun qabaatinis du'aa gootee fi nama san bakka ilmaan kenna nurraa waa baratu nuti maal baranne maatii kennarraa waan isaan nu barsiisan baranne kabaja baranne nama arrabsurraa waa hunda keessatti adaba godhachuurraa akka isaan itti si guddisan bor bakka guddaan sigaa sadarkaa guddaan sigaa akka isaan namni tokko hin jiraa miti akka feetti yoo guddate borummoo hamilee keetu cabaa akkuma feete taataa jechuudha akka wanni hunduu akkaataa qaba adeemsa manaa keessa ka'a adaba dubbachuun gabbaatee nagaan galuu biyyaan baademtee nagaan galuu wanni hunduu qa'umsa isaa maatii keessaa ka'a jechuudha akkasuma immoo nuti maatii keenya san caalaa ilmaan keenya yeroo namaatiif yeroo turiitu garagara ilmaan keenya bakka guddaa akka gaan godhu nutu tattaafachuu qaba nutu ilmaan keenya barsiifachuu nutu gorfachuu nutu qaraasifachuu nutu tamaarsifachuu qaba sababni illee maaliifre nuti ilmaan isaanii immoo isaanirraa waa baratan jechuudha nuti manguddummaaf deemna tarii hin duuna tarii hin jiraan waan ilmaan keenya ta'an hin beenu kanaaf du'a ofirratti hin deemu azala nama ofirratti hin deemu
Akkas isin jechuu barbaade hordoftoota kabajamtoota kiyya haasaa keessanitti dheeressan jira. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan na tura. Baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Bye.